Meelaalaa warroonni jireenya namaatti quba qabu fiigan umrii isaanii eegama akka ta'u. Wallaahi ilaala namichi kanala inni waan isaan jedhan ilaaluu dhaqela. Beeristi lammataa qabu gootaniitiin. Inni kunis dhaqee taraa sana ilaaluuf maaliif inni kun immoo daakkuusaa hammarrate. Wallaahi baay'ee tokko na gofursiise maaliif beektu namoonni tokko tokko jireenya kan isaanii kan hin beekne kan isaanii sirreeffachuu kan hin dandeenye yeroo hundumaa quba kan namatti qaban namatti golfuudhaaf kan fiigan umni isaanii akkasidha jechuudha. Amma jarri kun maaliif qodaa akkas gad daddarbatu jedhanii okkatan ilaaluu dhaqeela bira distiidhaan dhahamee deebi'e. Inni kunis lammaffaa mokkoruu dhaqe. Inni kun immoo daakuusaa fudhatee deebi'ee lalalabbin itti gooteedha. Waan akkasii kun eessatti raawwatamaa jira beektu? Tokkoffaa Itoophiyaa keessatti, lammaffaa Oromoo fi Oromoo gidduutti. Maaliif jennaani fakkeenya namaa ta'a wanti kun jechuudha. Waliin nyaatanii wal harkaa nyaatanii mana tokko keessa jiraatanii summii walii laachaa walirratti daldalaa jireenya ofii wal jalaa dhahaa kan wal lolaa jiraatu kan wal inaafaa jiraatu kan wal xiqqeessaa jiraatu eenyu osoo jettani Oromoodha. Dhugaa rabbii kan akka Oromoo walirratti ka'aa jiru qullaa walii kan wal dhaabaa jiru wanti hundumtiyyuu Oromoo jechuudha. Maaliif akka ta'e immoo I don't know. Kanaafuu naan galle amma jarri kun waan jarri kun ta'anii qodaa akkas gochaa jiran ilaalanii bakkeetti bahanii odeessuuf malee gargaaranii gadi guuranii yookiis immoo rakkoo maaltu jira sababii maaliinidha jedhanii araarsuudhaaf miti kan dhaqan. Garuu isaan achis hin geenye balbalumatti qorsiisanii qaqammasanii deebi'anii jechuudha. Jarri kun tola akkasii hin goone wayi rakkataniif malee wayi isaan rakkisaniif malee ila jaallatanii akkasiin godhaniis ni galee osoo lola mana keessaa qabaatanii qudaa ofii akkanatti hin daakan. Jarri kun dhufanii nu araarsuma dura gaafanuu akkasii akkana har'a hoo gaafa nuti qodaa keenya gad darbannu dhufanii nu araarsumoo maal taatan jedhumoo okkotanii nu ilaalanii quba nutti qabu jechaaf kana godhan malee namni jibbee qodaa isa gad daddarbatu hin jiru. Maaliif hundumtuu isa qabeenya qabu soo ta'e hiyyeessa soo ta'e birrii masaatiin bita jechuudha. Kan quba namatti qabu baay'eedha. Kan rakkoo namarraa hirmaatu garuu persentii 100 keessaa harki 5 nama rakkina namarraa hirmaatu. Harki 95 immoo nama quba namatti qabu nama muudaa nama lakkaa'udha jechuudha. Dhugaa rabbii ammoo kanarraa waan baay'ee baranna. Anam akka kottu waan baay'een baradhe. Garummoo nagaan irraanfanne. Nagaan isiniif haa ta'u. Lafa jirtan hundumaatti akkam jirtu. Naguma keessanii hani nagaan rabbitti haa tolu. Isinis nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Nageenyi keessan guutuu haa ta'u isiniin jedha. YouTubii koo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Silaa bara hammaata kana keessa bara ulfaata kana keessa baratti duutii namatti baay'ate baratti balaan namatti baay'ate baratti otoo wal ilaalanii wal dhaban kana keessa gaafa gaddaas isa gaddu sana jajjabeessaa wajjin gaddanii gaafa gammachuus isa gammade sana faana gammadanii kolfanii bakka hin jira miti gaafa guutus gaafa hir'us otoo Oromoo wal cinaa dhaabbatte dhuguma rabbiiti qaalali waliin guddisnu. Garuu Oromoo summii walii kennu malee Oromoo wal guddisu muraasa. Walaa gargaaru walii faayaan wal cinaa haa dhaabbannu. Yoo mallee maallaqaan nama gargaaruu dhabaanne ayizoo yoo jennee gahaadha. Ayizoo hin darbamaa wanti hin dabarre tokkollee hin jiru jennee yoo wal jajjabeessine dhugaa rabbii kunumtu maallaqa caaludha. Yoo immoo quba walitti qabna ta'e nuhuyyuu quba walitti qabne inni bakkeedhaa dhufu hoo maal nuunaa jedhu maal nuttaa qabu mee itti yaadaa akka gootti gaa kun amma ijoolleen biyyarraa dhufanii asitti rakkachaa jiran garan qaban jaallatanii miti
kaani dubartiitu akka ishii inni irraa wayyaa xalabattutti dhiira xalabatti jechuudha. Kaan immoo rakkatee haadha abbaa kiyyeen gargaara isaaniif baran dabarsa. Akkuma namni ala isaa irratti boqotu ala keenya irratti boqanne irraa haa jedhan jedhee maatii isaa jijjiiruuf ka biyyaa ba'ee jira. Kaan immoo dubartiin isa waamtee biizaa waan hundumaa isaatti dalagdee kootu jettee fiigee lukulluqamee dhufaa jira. Ka durba biyya Itoophiyaa keessatti ariisaa bareetu asufee durba faana fiiga jechuudha hojii dhiise. Kuni maali waan bahaniif osoo beekanii silaa wal jajjabeessuun hin jira ture. Waan bahaniif osoo beekanii yennaa tokko rakkatu ayizoo hin darbama wanti hin dabarre hin jiru jedhaniyyoo harka qabani rakkinni eekamsi dhibaa'ummaan amma kana Oromoo irratti hin baay'atu ture. Walii keenya irratti muudaa lakkaa'uu, quba walitti qabuu, dugda walitti gatuu kana hundatu rakkoo nutti fidee jechuudha. Akkuma jarri kun jara kana tilmaamuuf qodaa ofii baasanii bakkeetti akkana darbachaa warra dhokatanii quba itti qabuuf ilaalaa dhufe immoo kaballaa nyaachisaa ofirraa deebisan kanadha jechuudha. Sinii galee inni kaani bira distiidhaan dhahamee deebi'a, inni kaan immoo daakuu habbuuqqatee deebi'a. Kun hunduu maali beektu? Muudaa lakkaa'uu dhaqan malee ayizoo maal taatan isin cinaa jirra jechuudha qanii miti. Kanaatiifuu hamma gaafa lubbuun jirruutti ayizoo jennee wal jajjabeessine gaafa lubbuun dabarree hoo kolfuu nu wayya. Maaliif du'e bakka du'aa mataa masaafu du'ee deebi'ee warra isaaf gaddan warra isaaf gammadan sana adda baafatee arguu hin danda'u jechuudha. Du'e ka lubbuun keessaa bahe biyyoo marra deemnu kana ta'ee jira jechuudha. Namni jiru hoo ayizoo ani sii jira, maallaqa yoo ta'e maallaqaa, humnaa yoo ta'e humnaa, jechaa yoo ta'e jechaanii yoo jedhee jajjabeesse namni sun maallaqa osoo dhabee ayizoo argachuun isaayyuu isa gammachiisa. Keenya ayizoon hin jiru. Wal tuffatanii wal bira darbuu, maallaqa walirraa nyaatanii wal ganuu, qullaa baasanii wal dhaabuu, miidiyaa irratti wal himachuu, kaan boosisaa, kaan kufashiisaa, kaaniin dallansiisaa, kaaniin harka qabaa. Waan akkanaatu baay'ata jechuudha. Garuu guyyaa duunuu hin beeknu, akkatti duunuu hin beeknu. Biyyaa immoo baaneerra aalii keenya keessa hin jirru. Hammuma biyya namaa kana keessa jiraannu keessatti waan gaarii osoo dalagannee jecha gaarii osoo dubbannee gaariidha. Kun akka kootti. Namni gaafa rakkatee bakka maal jedhee ibsu